Baga gammadan imoon waan haaraa qabatee dhufee jira itti fayyadamaa namoota hundaayyuu ni barbaachisa amma booda imoo kiyya na jalaa cufamee lakkoofsa san hin argadhu akkamittiin deebifatuu danda'a namoota baay'een irraa qaba akkamittiin imoo kiyya san deebifatuu danda'a wayi imoon kiyya sun na jalaa cufatee hiriyoota bareedaan irraa qaba jettanii mataa qabatuun hafee jira jechuudha amma boodan barreeffama ta'e viidiyoo ta'e akkasumallee footoo ta'e jechuudha waan namni isiniif ergee fi kan namni isin nama ergitanillee salphumatti amata fedhee yoo ta'e jechuudha iimeela keessanirra ofii isaatiin isiniif ka'a akkasumallee yoo lakkoofsi sun illee isin jalaa cufame jechuudha bilbila birarratti illee yeroo dabarfatu barbaada yoo lakkoofsi sun cufame iimeela keessan qofa fayyadamtaniiti kan isin dabarfatu dandeessan jechuudha gabaabdumatti akkamitti iimeela keenyan baakaappii godhuu dandeenya kan jedhu namoonni baay'een eegaa ture jechuudha waan yeroo dheeraaf eegaa ture jechuudha akkuma feesbuuk akkuma tiktaaka imoo keenya itti fayyadamuu dandeenya iimeelaan kanan isin argisiisa baga irra deebin gara chaanaala oromaan dhuftan namoonni haaraa taatan sabiskiraayib godhaa maatii keenyatti dabalama ana sirreeffatu jalqaba imoo keenya keessa seena jechuudha imoon isa kana imoo HD fi imoon orjinaan illee takkuma jechuudha karuma tokkooni sirritti steepii kan hordofa haala kanaan eega imoo keessan keessa seentanii porofaayila keessan kanarratti ni cuqaastu jechuudha sana boodan haala kana yeroo inni isiniif dhufe jechuudha daawwattoota kiyya asirratti seetingii iddoo jettu tana ni cuqaastu jechuudha seetingii irratti cuqaastu sana boodan haala kanaan isinii dhufa jechuudha amma duraan chaatis ka jedhu kun asi hin jiru jechuudha kanaafu irratti cuqaastan haaraa amma dhufe namoonni imoon keessan kana isiniif hin finne immoo abdeetii godhadha haaraomsa akka namoonni baay'een ni beektan jedhee yaada sana boodan haala kanaan isinii dhufa jechuudha daawwattoota kiyya asirratti gaa wanti inni nuuf fide kunoo chat backup ka jedhu kana isiniif fide jechuudha waan ajaa'ibaati jechuudha duraan WhatsApp irratti fayyadamaa turre amma immoo imoon dura bu'ee waan ajaa'ibaa kana nuuf fidee jira jechuudha amma boodan barreeffama yoo namaaf barreessitan akkasumallee suuraa yoo namni isiniif erge isinillee namaaf ergitan akkasumallee viidiyoo wayii yoo namaaf ergitan yookaan namni isiniif erge iimeela isin asirratti kaayattan kanarra isiniif ta'a akkasumallee yoo lakkoofsi asirratti isin imoo kanaan banattan isin jalaa cufame keessafuu biyya namatti banattan yeroo biyya galtan imoo keessan fa bilbila bira irratti dabarfatuuf yeroo isin jettan koodii isin gaafata koodii san biyya namaa jira lakkoofsi waan ta'eef hin argattan waan ta'eef jechuudha imoo san inuma dhabdan jechuudha garuu baakaappii kanarratti guunnaan salphumatti imoo keessan hanga bilbila san qabattan bilbila haarallee yoo bitattan irratti dabarfatuu dandeessan oduu isinitti hin baajisu chat backup ka jedhu kana irra cuqaasnee gara fuulduraa deemna sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa asirratti backup naa iddoo jedhu kana hin cuqaasinaa takkumallee jechuudha asirratti waan jalqaba irratti sirreeffisuu qabnuutu jira jechuudha kan booda irra deebinee sirreessuu hin dandeenye jechuudha kanaafu maal godhuu qabdanii jala kanatti gadi buutanii Google account ka jedhu ni argattu jechuudha fuuldura isatti unselected nuun jedhee jira hin filatamne nuun jedha jechuudha Googlein keenya jechuudha kanaafu yeroo asirra cuqaastan iimeela isin bilbila keessaa qabdan hundumaayyuu isinii fida san keessaa tokko ni filattan iimeela isin asirratti filatuu qabdanilleen iimeela beektan tahuu qabaa jechuudha isin fayyada waan ta'eef jechuudha imoo keessan amma booda isa kanaan argatta waan ta'eef jechuudha irratti cuqaasne yeroo tokkoof unselected ka jedhu irratti ni cuqaasnaa jechuudha sana boodan haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa imo messenger wants access to your Google account jedhee haala kanaan fuula kana qabatee isinii dhufa iimeela keessanillee jala kanatti isiniif kaa'ee jira permission isin gaafata heeyyama akka itti kennitaniif heeyyama itti kennuuf fagoo osoo hin deemin jechuudha asumarratti isin gaafata waan ta'eef asirratti gadi buutanii cancel fi continue ka jedhu ni argattu continue ka jedhu kana ni cuqaastu jechuudha sana boodan ni eegganna jechuudha hamma inni loading ta'ee dhumatutti ni eegganna jechuudha wow sana boodan kunoo haala kanaan asirratti nuuf galee jira iimeelli keenya amma kan reefuun tana unselected jedhu suni asirratti iimeelli keenya kan nuuf galee jira jechuudha sana boodan asirratti illee gadi buutanii out backup ka jedhu kana ni argattu ofiitu fuuldura jira ofii kana on godhuu qabdanii jechuudha guyyaa isin filachiisa asirratti jechuudha daily kan jedhuu fi akkasumallee weekly monthly off ka jedhutu jira jechuudha fakkeenyaaf wanti nu namaan haasofnu suuraa ta'u akkasumallee barreeffamni nu namaaf barreessinu zaa 24 keessatti kan zaa 24 akka inni isiniif ol kaa'u yoo barbaaddan daily ka jedhu kanarra ni kaayattu akkasumallee torbaanin bakka tokkotti kan torbaanii ol isiniif kaa'u yoo barbaadan weekly ka jedhu irra kaa'attu akkasumallee kan ji'aan bakka tokkotti iimeela keessan irra isiniif kaa'u yoo barbaadan monthly irra kaa'attu akkasumallee akka inni seef hin goone immoo yoo barbaadan jechuudha asirratti gadi buutanii jechuudha off ka jedhu irra ni kaayattu jechuudha daawwattoota kiyyaa kanaafu kan zaa 24 akka inni seef godhu barbaada waan ta'eef daily ka jedhu isa tokkoffaa kanarra nan kaayadha jechuudha sana boodan haala kanaan kan reefu ofii jiru sun jechuudha daily irratti nu deebi'ee jira kan itti aanu kana
kanallee include images ka jedhu kanallee photo keessillee ni feetaa isiniin jedha eeyyee sanduuqa kana ni baannaa jechuudha fuuldurattillee akkasumallee viidiyoo kan jedhu jalatti jechuudha isa kanallee sanduuqni haala kanaan dhufa ni baantu jechuudha sana booda viidiyoo yoo barbaadan bilbilallee isin jala imeelallee isin jala guutuu danda'a waan ta'eef dhiistanillee ni dandeessan rakkoo tokko hin qabu garuu chaatii fi suuraa ol kaasuu qabdanii jechuudha waan tokko jechuudha isin fayyada by the way isin waan isinitti fakkaatu feetan ni bantan kan imo kan viidiyoolee yoo barbaadan ni bantan yoo barbaadu baatan ni dhiistan filannoon keessanii isa dhumaa irratti jechuudha network for backup isiniin jedha network kamiin akka ol kaasuu backup godhuu barbaadan isin gaafata irratti ni cuqaastu sana boodan haala kanaan isinii dhufa wifi kan jedhuu fi wifi and core kan jedhu qabatee isiniif dhufa jechuudha wifi fi data illee jechuudha akka inni isiniif ol kaa'u yoo barbaadan kan gadii kanarra kaayatu wifi qofaan jechuudha yeroo wifi qabdan qofa akka isiniif ol kaa'u yoo barbaadan isa tokko qofa wifi kan jedhu kanarratti raayitii kana ni keessu jechuudha daawwattoota kiyya anammaaf jechuudha isarra kaaddeetiin jira jechuudha data fi wifi illee yeroo qabu hundumaanuu akka ol naa kaa'u akka naaf dalagu godhadheetiin jira jechuudha haala kanaan kan asirra waan asii fuula kanarratti argamu kana hundaa'u isteeppii an guute kanaan guutanii eega xumurtanii backup now ka jedhu kana cuqaastanii gara fuulduraa deemtu jechuudha amma kuno haala kanaan jechuudha daawwattoota kiyya permening naan jedhaa jira jechuudha niin eeggadha jechuudha boom guys kuno amma asirratti halakkaa jira jechuudha haala isin argitan kanaan amma kuno haala kanaan jechuudha waan hanga harratti imo kanarratti nama waliin jechuudha haasaa turree fi akkasumallee suuraa waliif ergaa turre hundaa'u jechuudha haala isin argitan kanaan uploading nuun jedhaa jira hanga sararri kun asii deemee jechuudha as ga'utti ni eeggana jechuudha parsantaa dhibbarratti xumurama jechuudha daawwattoota kiyya kun amma parsantaa tokkorra jira hamma inni xumuramuu eegganne isinittiin deebi'a nan deebi'a na eega sana boodan haala kanaan isinii dhufa jechuudha amma dhibba eega guute boodan inni isinitti deebi'ee jechuudha daawwattoota kiyyaan kan inni lakkaa'ee sararri sun achi dhumatee dhibba guututti ni eeggattan jechuudha sana boodan kun haala kanaan gubbaa kanarratti lakkaa'u eegala jechuudha asirratti amma last backup kan jedhu ni argattan guyyaa isin fakkeenyaaf backup kana eegalchiiftan sa'a waliin asirratti haala kanaan isiniif kaaha jechuudha fakkeenyaaf hanga har'atti size tootaalii keenya jechuudha haala kanaan asitti MB hangama as keessa jiru jechuudha nutti argisiisaa jira jechuudha daawwattoota kiyya kuno email keenyallee jala kanatti nuuf kaahee jira jechuudha daawwattoota kiyya haala kanaan jechuudha imo keessanirra step baay'ee salphaa ta'een jechuudha haala kanaan backup itti godhatuu dandeessa waan faayidaa guddaa bu'a qabeessa ta'e jechuudha kan namni hundinuu itti haajamu jechuudha wanni kun jechuudha akkuma beekamu imoon akka websaayitoota yookaan social media biraatii miti jechuudha lakkoofsa qofaani kan isin daladdu wan fakkeenyaaf lakkoofsi sun yoo isin jala cufame imo keessan achumaan dhaabdanii dhiistan jechuudha kanaafuu amma boodan dookumantarii kamiyyuu kan namni imo irratti isiniif erge isin jalaa baduu hin danda'u akkasumallee imo keessan tokkitti duraan qabdan jechuudha osoo waan tokko hin rakkatin bilbila haaraa irratti illee dabarfatuu ni dandeessan akkamitti bilbila haaraa irratti immoo akka isin hordoftoota keessan guutuu waliin itti dabarfattan jechuudha viidiyoo biraa isiniif qabadheetiin dhufa jechuudha seetingiin kun amma gadi dhiifame waan ta'eef jechuudha akkamitti akka isin irratti dabarfatuu dandeessan viidiyoo biraa isiniif qabadheetiin dhufa jechuudha daawwattoota kiyya wanni isin beekuu qabdan iimeela asirratti guuttan kana taasumallee irraanfatuu hin qabdanii jechuudha eegaa daawwattoota kiyya barnoota irra isiniif qabadhee dhufe kana fakkaate jechuudha akka isinitti toluu fi akka waan irraa barattanillee abdii guutuun qaba jechuudha daawwattoota kiyya viidiyoo itti aanu keessatti imo keenya namni akka hin xalafne gonkumallee akka namni ifirratti hidhuu hin dandeenye dhossaan haa ta'u beekellee haa ta'u eeyyama keessaniin alatti namni tokko imo keessan akka ofirratti hidhuu hin dandeenye yeroo namni irra seene imo keessan akka isin irratti dawwalamu jechuudha akka isin itti godhatuu dandeessan viidiyoo isiniif qabadheetiin dhufa hammasittuu namoonni chaanaala oromaaniif haaraa taatan subscribe godhaan isiniin jedha daawwattoota kiyyaa guyyaa guyyaan barnootni asirratti gadhiisuu fi isaatiin akka isin dhaqqabuuf mallattoo notification irra kaawuu hin dagatinaan isiniin jedha bakka isiniif hin galin koomentii jalatti naaf barreessuu hin dagatina linkii chaanaala keenyallee sheer waliif godha akkasumallee viidiyoon kun akka namoota baay'ee bira geenamuu irraa fayyadamuuf sheer waliif godhuu hin dagatina seetingii baay'ee bu'a qabeessa jechuudha barnoonni irraas maratti kan goolabamu ta'a barnoota itti aanuun hamma walitti deebinutti nagaa ta'a.